haga jiraannu keessatti haga qabsoonnu keessatti waan barannee nurraa eegamu akka waraanaatti aadaaf safuu Oromoo nurraa eegamu nyaataaf dhugaatii keessatti amala adda addaa keessatti hawaasa keessa gaafa bobbaanu mudannoon garaa garaa jiraachuu danda'a. Namni si dogoggorsu jiraachuu danda'a. Jaarmiyaa irraa kaattee nama lamaa yoo deemte sadii yoo deemte hin deemi waraan turachuma. Nama lamaa yoo deemte jaarmiyaa irraa kaattee yakka hojjechuu dandeessa wanta ta'eef namni yoo wal bira jiraate jaalli yoo wal bira jiraate du'arraa wal oolcha booji'amuurraa wal oolcha yakkarraa wal oolcha toora qabsoo keessatti wal tiksa wanta ta'eef mudannoo hawaasa keessa gaafa sochootu yeroo hunda karaa nyaataaf dhugaatii karaa quunnamtii karaa namaa karaa hiriyaa yookaan karaa dhalaa yookaan karaa horii yookaan qabeenyaa sitti dhufu achuma dhaabattee itti yaaduun utuu deebiin kennin utuu hin dhuunfatin utuu tarkaanfiin fudhatin achuma dhaabattee na ilaallatamoo nan ilaallatu sirna moo sirna miti naamusa moo naamusa miti ajaja moo ajaja miti narraa barbaadama moo narraan barbaadamu jettee itti yaaddee deebii waan sanaa deebisuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf amma sirran isiniif deebi'a. Waluma bira jirra. Nu waraana qaxanaa kanaa utuu hin taane waraana bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti diina kolaasee injifannoo saba isaatii argamsiisuudha. Waraanarraa waraanatti baduun waan sin ilaallanne ergama sitti hin kennamne keessa seenuun amala fafee fedha irratti hundaa'e keessatti kufuun akka sin ilaallanne beektee akkan sila jedhee akka durba naqataa guyyaan gaa'ela seetii xumuramutti of eeggattutti hanga bilisummaatti yookaan guyyaa waaqisii kenne sirkaa fudhatuutti sansakkaa namummaa kee yookaan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keetii eeggachuu qabdaa jechuudha. Asii gaafa ol baatu tokko raafuu fidee tokko immoo cooma fidee tokko immoo araqee fidee tokko immoo bishaan fidee tokko immoo bareedaan tokko fokkisaan tokko xinnaa hiriyaan tokko guddaan akkuma sila tuqe waan hedduun gara kee dhufuu danda'a. Gaafa sana dhaabbattee maal akka gara kee dhufe beekuun dirqama. Waraana bilisummaa Oromootti waa sadii dhufa. Waa meeqan jedhe? Sadi. Inni tokko jaalala dhugaa sirraa waan qabuuf gara kee dhufa. Inni kam? Inni tokko. Inni lammaffaan immoo si sodaateetu diinummaa of keessatti qabatee gara kee dhufa yookaan waa sii kenna. Inni sadaffaanoo diinummaa yookaan si balleessuudhaaf gara kee dhufa. Kun jireenya guyyaa guyyaa keessatti waan hawaasa keessa deddeeminu keessatti si mudatudha waan ta'eef achuma dhaabbattee waan siif kennamus waan dubbatamus waan gara kee dhufus bitaan mirga duraaf booda kee ganamaaf galgala halkaniif guyyaa waan sana kompeer gochuu yookaan immoo xiinxaluun dirqamaa jechuudha. Utuu ittiin seenin utuu deebiin kennin utuu hin sooratin utuu wajjin hin jiraatin. Isinii galee jireenya guyyaa guyyaa keessatti guyyaa guyyaatti waa si mudachuu danda'a. Ana dhiisi anarraa mudaa arguu dandeessa. Jaalwiirtuu dhiisi waamii dhiisi tokkichoo dhiisi adamsaa dhiisi amala adda addaa amala fafa ta'e hunda keenyarraa arguu dandeessu. Inni sun sin gashu abbaa isaaf itti gaafatama natu itti gaafatama amala kootti. Ati kan kee itti gaafatamta waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo naamusaa fi sansakkaadhaan beekamaa jechuudha. Qawwee miti naamusa fi sansakkaadhaan beekama. Waraana sabaati wanta ta'eef. Kanaaf jabaadhaa akkuma jedha illee sammuun kee qabsoo kanaaf misoomeera. Tooftaan lolaa saayinsii waraanaa toora waraana bilisummaa Oromoo abaa waboo qabatee jiru gonfattee waraana gahaa taateetta waan ta'eef waraana gahaa ta'uu kee hojiidhaan mirkaneessuu danda'uu qabdaa. Injifannoo.